Shalom nagaan waaqayyo hunduma keessaniif haa ta'u akkam jirtu. Kun YouTube channel kooti wajjiniin wantoota garaagaraa irratti mata duree garaagaraa irratti wajjin ilaalla. Har'a garuu kanan dhufee addana jiruu fi waan tokko xinnoo irratti dudubbannee akka deebinu barbaadeeni. Innis immoo waama biyya kana keessaati amma biyyoota keenya keessaas biyya keenya kana keessaas raafama guddaatu jira. Namoonni baay'ee dhiphatu, namoonni baay'ee yaadda'u. Nuni garuu golgaa isa hundumaa danda'u, golgaa isa amanamaa ta'e hundumaan olii Yesuus Kiristoos jalatti baqannee sababii jirruu fi wanta tokkotti yaaddoo hin qabnu jechuudha. Kanaaf isinis yaaddayna in dhiphatina maaliif jireenyi keenya hundumtuu harka waaqayyoo keessa jira. Keessumaa biyyoota amma keessa jirru biyya Ameerikaa kutaa Maryland iddoo jedhamudha kanan jiraadhu. Baay'ee namoonni yaadda'u in dhiphatu. Garuu dhukkubnis maalis nurratti aboon qabu, kan aboon nurratti qabu ilma waaqayyoo Yesuus Kiristoos duwwaadha. Kanaaf amanannaa keenya waaqayyo irra godhannee utuun sodaatin baroota keenya dabarsuutu nurra jiraachuu. Kanaaf waan ani isiniin jechuu barbaadu yeroo kanatti namoonni hundumtuu raafama guddaa keessa jiru, dhiphina guddaa keessa jiru. Dhiphatina yaaddayina inni dhiphina moo'ee inni du'a moo'ee Yesuus Kiristoos waaqni keenya nu duukaa jira jedhee sagalee kana isinitti dubbachuu barbaadeen har'a iddoo kana kanan jiru. Waaqayyo maqaan isaa barabaraan eebbifamu. Kutaa macaafa qulqulluu keessaas immoo iddoo tokko dubbiseenanii wantootuma gabaabaa kanarratti xumura jechaadha. Macaafa faarsaa boqonnaa 91 lakkoofsa 6 kaaseen dubbisa. Innis akkas jedha: dha'ichi dukkanaan namatti dhufu, dhukkuba adeemsa saafaa nama balleessu hin sodaatin. Kumni tokko si bukkeetti, kumni 10 gara mirga keetii yoo kufan iyyuu wanti namatti dhufu kun sitti hin dhiyaatu. Ati garuu ija keetiin ilaaltee gatii warra jallootaaf baafamu in argitaayedha. Maqaan waaqayyoo barabaraan eebbifamu. Nutti hin dhiyaatu wanti baroota giddu lamaanitti warra kaanitti dhufu nu warra Kiristoositti amanetti in dhiyaatu. Kanaafiyyuu amanannaa keenya waaqayyoon godhachuudha. Sodaan immoo waan tokko hin fayyadu. Abdiin keenya hundumaa waaqayyo irra godhannee utuun sodaatiin jiraachuudha. Nuni warra walabaan uumamedha. Kanaaf waaqayyoon amanachuu bichaadha kan nurraa eegamu malee sodaannee wanta hambisnu hin qabnu. Utuu sodaatinis immoo wanti nuuf ta'u hin jiru jechaadha. Wanti tokko wanti nuuf ta'u warri gooftaatti amannee jirru rakkina hundumaa gooftaa Yesuus akkuma moo'ee nus immoo rakkinicha moonee darbina.
rakkinni hin jiru jenne rakkinni jira garuu moo'ichi kan keenya moo'ichi kan ijoollee waaqayyooti kanaaf yeroo hundumaa waa'ee waaqayyoo yaadaa sodaan yoo jiraate naasuu birrannaa yoo jiraate yeroo hundumaatti abdii waaqayyoo yaadaa jiraachuu akka dandeenyu fi waaqayyo gooftaan nu gargaaru chaanaalii koo kanarratti maqaan koo asirraa Fitsum mucaa Yesuus kan jedhu laayikii sheerii sabskraayibii gochuu hin irraanfatinaa kanaafi waaqayyo guddaa sinaa eebbisu yeroo biraa immoo walitti deebinaa bal'inaan mata duree garaagaraas qabadhee nan dhufa wajjiniin haasofna wajjiniin irratti mari'annee waliinii wantoota garaagaraa irratti haasofna jechuudha maqaan waaqayyo bara baraan eebbifamu barri keessan kan eebbifame haa ta'u shaaloom